Hi, barattoota kam jirtu nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya inni har'aa grade 9 physics unit 2 paartii lammaffaadha walitti deebinee jirra jechaadha. Paartii tokkoffaa keessatti physical quantity ilaallee jirra. Har'a ammoo bal'inaan measurement and safety isa jedhurra ni ilaallachuudha. Measurement jecha maa inni jalqabaratti measurement is the process of comparing an unknown quantity with another quantity of its kind called the unit of measurement. Measurement in jennuun kun maa inni measurement in jennuun kun process humanity unknown quantity hammi isaan beekamne wayii maal kan goonudha kan beekamu wajjin wal bira qabnee kan ittiin madaalluudha jecha. Kanacha maa inni compare goona. Kanacha maa inni fakkeenyaaf asirraa hanga asii irraa gabiitti leengizii meeqa akka ta'e hin beeknu jennu. Leengiziin isaa meeqa akka ta'e hin beeknu. Kun dheerinni kun meeqa akka ta'e hin beeknu jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo hin beekne maal goona meetira finnee safarraan jechaadha. Meetira finnee maal goona isa kana safarra. Amma inni kun unknown quantity dha. Inni kun hammi isaa hin beekamu jechaadha. Kun ammoo meetira kun ammoo hammi isaa ni beekama. Maaliifi meetira lakkoofsa irra qaba waan ta'eef safaramee kan lafa kaa'amedha. Kanaafuu isa kana finnee naawunidha. Inni kun amma noun quantity dha jecha. Inni kun hammi isaa ni beekama. Kun garuu hammi isaa hin beekamu unknownidha. Kanaafuu isa kana finnee kana wajjin wal bira qabuudhaan compare goonee hangam akka ta'e beekuu dandeenya jechaadha. The measurement process has 3 key elements. Measurement kana keessa ammoo process kana keessa wantoota sadii elementiiwwan sadiitu jira jechaadha kan nuti beekuu qabnu. Inni tokkoffaa the physical quantity to be measured. Tokkoffaa physical quantity wayiitu jira maaliifi kan measure ta'uu ibsan. Fakkeenyaaf kan hammi isaan beekamne kana jennee jira. Fakkeenyaaf A irraa hanga B'tti inni jennu kun amma inni physical quantity to be measured dha jechaadha. Physical quantity to be measured in jennuun amma inni kan asirraa hanga asiitti safaruu inni kun amma physical quantity dha jecha. The necessary measuring tools inni biraa ammoo maa inni meeshaa barbaachisaadha kana ittiin safaruudhaaf meeshaan barbaachisu jira. Isaan kunniin amma fakkeenyaaf kan asii gadii hundi isaaniitu meeshaa ittiin safaruudha jechaadha. Kunniin akkuma argitan hundi isaatu leengizii safaruu inni fakkeenyaaf leengizii kan safaruu waan barbaanneef kan leengizii kanneen fayyadamna jechaadha. Kanaaf meetir teeppii ni jira. Vernier ni jira, micrometer ni jira jechaadha. Isaan kanneen fayyadamuudhaan isa kana safara waan ta'eef inni kun toolidha jechaadha. Meeshaan barbaachisuudha. Inni biraa ammoo units of measurement used. Inni biraa ammoo unit safaraati. Fakkeenyaaf meetira yoo ta'e meetiraan, guddaa yoo ta'e ammoo kiiloomeetiraan, akkasuma ammoo seentimeetira jechuu dandeenya. Kanneen fayyadamnee ittiin safarra jechaadha. Kanaafuu wantoonni sadan kunniin barbaachisaadha jechaadha. Standard unit in jennuun ammoo ilaallee turre asiin dura. Standard unit in jennuun kun fakkeenyaaf leengiziidhaaf maa inni jennee jirra meetira jennee jirra. SI unit kan irratti walii galame jennee jirra waan ta'eef maasiidhaaf ammoo maasiidhaaf kiiloogiraama, inni biraa taayimiidhaaf ammoo sekandiidha jecha. Kana keessaa fakkeenyaaf leengizii isaan sadan kanneen safara jennee jirra. Isaan kunniin measuring toolidha, meeshaadha jecha. Isaan kunniin ammoo quantityidha warra asirraa kunniin. Fakkeenyaaf leengizii yoo ta'e kanneen kanneen leengizii toolidhaan kanneen fayyadamneeti kan nuti safarru. Maasii yoo ta'e ammoo isaan kanneen fayyadamna jecha. Beam balance isa jennuun akkasuma digital balance ni jira, analog balance ni jennuun ni jira jecha. Akkasuma time yoo ta'e ammoo clock time ni jira, stop watch ni jira, digital watch ni jira jechaadha. Isaan kunniin toolidhaan jechaadha kan nuti fayyadamnu. Matdura hin ta'an ammoo measuring leengizii safaruu bal'inaan ilaalame isa kana. Leengizii akkuma amma jennee fakkeenyaaf A'n as jirtaa jennu, B'n as jirtaa jennu. Isa kana fakkeenyaaf asiin deemnee as yoo kan geenyu taate inni kun ammaa inni leengizii isaa kana safaruun measuring leengizii jennaan jechaadha. Yeroo asirraa haga asii kana hagam akka deemne yookiin ammoo meetira meeqa yookiin ammoo kiiloomeetira meeqa akka deemne yeroo safaruutti measuring leengizii jennaan jechaadha. When you are measuring the length of object, you are comparing it with the standard length. Standard length wayiitiin maal godhaa jirta? Measure godhaa jirta jechaadha. Kanachaan safara jechaa maal jennee jirra? Unknown kan ta'e wayii naawuniidha wal bira qabuudhaan safaruu jennee jirra waan ta'eef kanaafuu standard length wayiitiin yookiin ammoo toolidhaan amma ilaale kanneen ta'uu danda'a. Isaan kanneen fayyadamuudhaan
wal bira qabnee safarraan jecha. Measurement is the comparison of an unknown quantity with known fixed unit quantity. Inni kun amma jenne kana nownii unknown wajjin safaruudha. It consists of two parties, the unit and the number jedha. Fakkeenyaaf isa kana yeroo asirraa hangasii safaru kana fakkeenyaaf meetira 10 yoo ta'e meetira 10 yoo kan ta'u taate 10 meetira yoo kan ta'u taate amma isa kana yeroo haala kanaan safarutti 10 meetira nuu ta'aa jenna. 10 meetira kan amma fakkeenyaaf safarra yeroo kaanu kana wantoota lama of keessaa qabaachaa. Tokkoffaan yuunitiidha. Yuunitii ittiin safaramu. Lammaffaan ammoo nambariidha. Kanaafuu fakkeenyaaf 10 as kanas jiru kun nambariidha. Meetira ammoo yuunitiidha jechaadha. Kanaafuu wantoota lama of keessaa qabaachaa. Numbering kun indicating how many units are in the quantity being measured. Inni kun inni how many units unity one meeqatu wanta nu safarre kana keessa akka jiru kan nutti himudha jechaadha. Fakkeenyaaf 10 meetira jechaan inni meetira 10tu jira jechaadha. Meetira 10tu jira. Maaliif fakkeenyaaf asirraa asii 10 meetira yoo ta'e 1 2 3 4 haala kana addaan kukkutuudhaan meetira 1 meetira 2 meetira 3 meetira 4 meetira 5 meetira 6 jecha haga 10tti haala sanii waan deemnuuf meetira meeqa yookiin ammoo yuunitii meeqa akka jiran kan nutti himudha jecha nambariin kun. Leengisii kanaaf ammoo exampleewwan fakkeenyaaf the length of table is 3 meter jedha. 3 meter. Amma 3 meter yeroo jedhu kana lakkoofsi 3 kana meetir inni jennu kun ammoo yuunitiidha jechaadha. Bifa kanaan ibsamaa jechaadha. Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrary chosen internationally accepted reference standard called unit. Fakkeenyaaf measurement kamiyyuu yeroo safaruutti kan nuti fayyadamnu maayinni standard unit fayyadamna jechaadha. Standard unit fayyadamna. Kanaafuu akkuma amma jennetti fakkeenyaaf kan leengisii meetira jennee jirra, kan taayimii sekondii jennee jirra, kan maatii ammoo kiiloogiraama jennee jirra jechaadha. Kanaafuu isaan kan inni fayyadamuudhaan unitiidhaan fayyadamuudhaan kan safaru ta'a jechaadha. In it every physical quantity can be represented by its numerical value in the unit. Kama jenni kan inni kun numerical inni jennuun kun nambariidhaani akkuma reefin nambariidha. Inni ta'an ammoo unitiidha jechaadha. Kanaafuu physical quantity kamiyyuu yeroo safarrutti nambarii fi numerical jechaan nambarii isin jedhe jira. Akkasuma unit of keessa qabaachaa. Fakkeenyaaf kiiloogiraama waan tokko yeroo safarru fakkeenyaaf 5 kiiloogiraama jennee haala kanaan yoo kan kennu taate 5 in nambariidha. Kiiloogiraamni kun ammoo yuunitiidha jechaadha. Isaan kunniin ammoo figure 2.4 kun maal ibsa? Standard length measuring instrument. Instrumentiidhaan jalqabas ilaallee turre. Isaan kunniin amma hundi isaaniitu gosa garagaraati. Hundi isaaniitu maaliif fayyadamna? Lengthii fayyadamuudha. Lengthii safaruudhaaf kan nuti fayyadamnudha jechaadha. Hundi isaaniitu kanaafuu isaan kunniin instrumentii yookiin ammoo tuuliidhaan jechaadha. Meeshaawwan nuti fayyadamnudha jechaadha. Inni itti aanu ammoo measuring mass. Measuring massiidha. Maasii safaruudha jechaadha. Maasii maal jennee jirra? Maasiin physical quantity keessaa isa tokko akkasuma basicidha jechaadha. Basic physical quantity keessaa isa tokko ilaalee turre. Basic physical quantity meeqa ta'an torba ta'uu isaanii ilaalee turre. Akkasuma ammas ni ilaalla gara gadiitti. Kanaafuu basic physical quantity keessaa isa tokkodha. It is defined as the amount of matter contained in a body. Kana jechuun inni maatarii wanta wayii keessatti body wayii keessatti hamma maatarii meeqa akka jiru kan nuuf safaruun maasii jennaan jechaadha. Maatariin ammoo wanta bakkaa fi qabee qabatuun maatarii jennee ibsinee turre yeroo darbetti. Kanaafuu maatariin meeqa akka body wayii keessa jiru qaama wayii keessa jiru kan nuuf safaru maasiidha jechaadha. To measure the mass of an object in a scientific way, mass is measured by an instrument called beam balance jedhama jechaadha. Instrument yookiin ammoo meeshaan nuti bifa scientific ta'een bifa saayinsawaa ta'een kan nuti ittiin safarru maasii kan ittiin safarru beam of balance jedhama jechaadha. Kanaafuu isa kana qabatu qabdanii baay'ee barbaachisuudha. Beam of balancein maal safara jedhamtanii gaafatamuu dandeetta waan ta'eef kanaafuu maasii ta'uu isaa beekuu qabdanii jechaadha.
akkuma argitan inni kun short note aan ofii kiyyaa isiniif qopheessedha. Itiyoo student irraa kan isiniif qophaa'edha. Isa kan ammoo haala kamiin akka argattan isinitti himee ture paartii darbe keessatti. PDF isa kana fakkaatu dhugaa dubbatuudhaaf PDF akkana argatuun ulfaataadha. PDF kan ammoo bilisaan kafiyyaa tokko isin hin gaafatin kan isiniif qopheesse. Akkasuma ammoo haala isinitti argattan ammoo Telegram Itiyoo student jedhu seenuudhaan Itiyoo student jedhu seenuudhaan argachuu dandeettu jechuudha. Telegram irratti Itiyoo student jettanii search godhuudhaan yookiin ammoo paartii jalqabaa keessattis koomentii jalqabaa isiniif kaa'ee ture. Ammas paartii kanattis koomentii jalqabaa irratti liinkii isaa isiniif kaa'a. Isa san seenuudhaan join gootanii PDF wan akkana kanneen argachuu dandeettu jechuudha. Kanaaf gaafiiwwan garaagaraatis achirra isiniif kaa'aa jira waan ta'eef gaafiidhaan saniinis seentanii dalaguu dandeettu. Kanaafuu bifa saniin achirra argachuu dandeettu jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf beam of balance inni jennuun isaan kanneen beam of balance inni jennuun isaan kun fakkeenyi kun lookaalidha, beekamaadha jechuudha. Lookaal jechaan maayini kan naannoo keessatti fayyadaman yookiin ammoo kan biyya keessatti itti fayyadaman lookaalii jettuun hiika baay'ee qabdi, baratamaadha jechuudha inni kun. Inni biraa immoo beam of balance inni jennuun fakkeenyaaf kunis gosa tokko akkuma argitan keemikaala garaagaraa maal ittiin safaruudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Inni biraa immoo electronic beam balance jedha. Inni kun ammoo fakkeenyaaf inni kun electronic miti, inni kun garuu elektirikiidhaan kan hojjetudha jechuudha. Kanaafuu isaan kunniinis gosa beam of balance kanaati jechuudha. Beam balance isa jennuun kan. Inni itti aanu ammoo physical quantity hanga ammaa meeqa ilaallee jirra? Lama ilaallee jirra. Jalqaba irratti leengisii ilaallee jirra. Inni itti aanu maasii ilaallee jirra. Amma immoo taayimii ilaallaa jechuudha. Isaan kunniin sadanuu basic physical quantity jechuudha. Basic warra ta'anidha. Kanaaf time inni jennuun kun ammoo maal jennee jirra? Yeroo darbe ibsinee jirra. Time is a basic physical quantity. Inni kunis basic physical quantity dha. Yeroo darbe maal jennee jirra? Basic fi basic physical quantity bakka lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Physical quantity basic warra ta'anii fi derived warra ta'an. Kanachaan warra bu'uura ta'anii fi warra kan bu'uura kanarraa argamanii jechuudha. Derived isaan jennuun kunniin. Kanaafuu inni kun amma timing kun basic physical quantity dha. It describes the duration between the beginning and the end of an event. Kanachaan maa inni duration yookiin ammoo time jechuudha. Yeroo beginning event wayii taatee wayii fi dhuma isaa jidduu jiru kan nuuf ibsudha jechuudha. Time fakkeenyaaf wantoota jalqabne fakkeenyaaf ani barnoota kana paartii lammaffaa kana jalqabee hanga xumurutti eventiiwwan fakkeenyaaf barnoota kana eventiin as jidduutti taasifamaa jiru maa inni barnoota isin barsiisuu kiyyaa jechuudha. Eventii kana taayimii inni fudhate beginning irraa hanga endingitti kan nuuf ibsu taayimiidha jechuudha. SI unit isaa ammoo international system unit inni jennuun kun ammoo SI unit isaa maa inni ka waliigalaa jechuudha. Taayimiidhaaf kan irratti waliigalame sakandii jennee yeroo darbes ilaallee turre. Kanaafuu isa kana fakkaataa jechuudha. Instrumentiidha waan ammoo different scientific time measuring devices. Meeshaawwan nuti fayyadamnu tuuliidhaan nu fayyadamnu ammoo scientific kan ta'an jechaadha. Fakkeenyaaf stopwatch isa kan ilaalee turre yeroo darbetti. Inni biraa ammoo digital clock inni jedhu ni jira, analog clock inni jedhus ni jira jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin sadanuu inni instrumentii yookiin ammoo device nuti fayyadamnudha jechaadha isa kan measure godhuudhaaf. 2.3 classification of physical quantity. Physical quantity maal godhamu classify goonaa jechaadha. Bakka lamatti akka qoodnu ilaallee jirra. Maalitti qoodna? Fakkeenyaaf physical quantity kana basic fi derived qoodnee turre jechaadha. Basic fi derived jennee bakka lamatti qoodnee ilaallee jirra. Isa kana ammoo basic isa jennuun kana karaa biraatiin fundamentals jennee ni waamna jechaadha. Definition: a physical quantity is anything that you can measure. Kana jechuun inni physical quantity inni jennuun kun amma inni quantity kuni wanta safaramu wayii jechaadha. Wanta safaramu kamiyyuu physical quantity jedhama jechuudha. Anything asitti akkuma argitan anything jechuun wanta kamiyyuu ta'uu danda'a jechaadha. Garuu kan safaramu
wanti safaramu kamiyyuu physical quantity jedhama jechuudha. For example, length yoo fudhanne fakkeenyaaf ni safaramaa, temperature safaruu dandeenya, distance, time, isaan kun hundinuu physical quantity dha jechuudha. Quantities that can be measured directly or indirectly are known as physical quantities. Kallattiidhaan kan safaru yookiin ammoo indirectly kallattiidhaanis kan safaru maal jedhaman lamaan isaaniitu physical quantity jennee waamna jechuudha. Qaxxitaa yookiin ammoo kallattiimaan kan safaruu fi karaa biraatiinis kan safaru lamaan isaaniitu physical quantity jennee waamna jechuudha. The measured values of physical quantities are described in terms of number and units. Kan ilaalle jira numberii fi unitiidhaan ibsina jennee jirra jechuudha. Physical quantity kamiyyuu yeroo safarutti numberii fi unity fayyadamuudhaan ibsina jechuudha. Kan direction fayyadamnus ni jira. Numberii, unity akkasuma immoo direction kan fayyadamnu jira jechuudha. Direction garuu isni kun maal akka ta'e ni ilaalla. Directionis yeroo tokko jiraatu danda'a, jiraatu dhabuus danda'a jechuudha. Isaan maal irratti hundoofneeti? Scaalarii fi vectorii irratti hundoofne. Vectorii yoo ta'e fakkeenyaaf directionii ni hammata jechuudha, ni dabalata. Each physical quantity and its units have a symbol. Physical quantity fi unity isaanii maal qabani? Simboolii qabani jechuudha, iddoo bu'ee qaban. Wanti kamiyyuu iddoo bu'ee mataa isaa qaba waan ta'eef. Physical quantities can be classified into two: fundamental or basic physical quantity fi derived physical quantity jennee ibsinee jirra. Isaan kun warra bu'uuraati, kun ammoo warra bu'uuraa kanarraa fundamental yookiin ammoo basic warra ta'an kanarraa kan derived ta'an derived physical quantity jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf derived kana seeraan isin ibsuudhaaf fakkeenyaaf leengiziin ni jira. Leengiziin amma inni leengiziin maal jennee jirra? Fundamental jedha jechuudha, kan bu'uuraati. Leengizii kana fakkeenyaaf length times leengizii yeroo goonu length times leengiziin amma maal nuuf kenna? Area nuuf kenna. Area nuuf kenna. Amma areaan dhummaa inni derived dha jechuudha. Kaameraa derived ta'e kaameraa kan inni argame leengizii waliin baay'isuu irraa kan arganne jechuudha. Kanaafuu kan bu'uuraa waliin baay'isuudhaan arganne jechuudha area kana. Kanaafuu inni kun amma derived jennee waamna jechuudha. Fundamental or basic physical quantities are physical quantities which can be measured directly. Kana kallattiimaan kan safarudha jechuudha. They cannot be described in terms of other physical quantities. Isaan kunniin garuu cannot be described in terms of other physical quantities. Karaa biraatiin yookiin ammoo physical quantity biraa fayyadamnee in ibsinu jechuudha warra bu'uuraa kanneen. Isaanuu bu'uura waan ta'aniif isaanuu fayyadamnee ibsinu jechuudha. Kan nuti physical quantity biraa fayyadamnee ibsinu derived warra ta'anidha jechuudha. The units used to measure fundamental quantities are called fundamental units. Warra fundamental quantity kana ammoo unity one safaruudhaaf gargaaramaa jedhamani fundamental quantities fundamental unit jennee waamna jechuudha. Derived warra ta'anis maal jennee waamna? Fakkeenyaaf area safaruudhaaf areaan meetr square akka safaramu ni beekna. Amma inni kun derived unit jennee waamna jechuudha, meetr square. Meetriin garuu maa inni fundamental unit jennee waamna jechuudha. The units of fundamental quantity is called the fundamental unit jennee jirra. It doesn't depend on any other units. Fundamental yookiin ammoo basic warra jennuun kunniin unitiiwwan biraa irratti hundaa'an jechuudha. Isaanuu mataa isaaniitiif maa inni fundamental yookiin bu'uura waan ta'aniif. There are 7 physical quantities, fundamental physical quantities jennee jirra. Physical quantity torba osoo hin ta'in fundamental warra ta'an yookiin ammoo basic warra ta'an torbatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf leengizii ilaalee turre meetiraan safarama garuu ammoo iddoo bu'een isaa simbooliin isaa leengiziidha jechuudha. L kanaan bakka buufna. Meetirri ammoo basic unit isaa maa inni? Basic unit isaa meetira m-dhaan bakka buufna jennee jirra. Maasiin m-dha. Kiilogiraamaan safarama jechuudha. Taayimiin isaan kanneen ilaalee turre yeroo darbetti, kanaafuu kan irra deebinee ilaaluun hin barbaachisu. Kanaaf fakkeenyaaf asitti kan jiran physical quantity basic warra ta'anidha. Kunniin iddoo bu'ee isaaniiti. Isaan kunniin ammoo unit isaaniiti. Kun ammoo simboolii unit isaaniiti jechuudha. Derived physical quantities. Physical quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurement are called derived physical quantities.
derived physical quantity warri jennuun kun physical quantity kam irratti hundaa'anii warra fundamentalii ta'a warra bu'uuraa kanarratti tokko ta'uu danda'a yookiin ammoo tokko ol ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu tokko irraayis yookiin ammoo tokko ol irraa yeroo derived ta'anitti maal jennaani derived physical quantity jennaan. Fakkeenyaaf tokkochaan kun maa inni isa kan seeraan isin ibsuudhaaf fakkeenyaaf length times length yeroo jennu amma inni kun waanidha jechaan maaliif lamaanuu lengthidha. Kunis lengthidha kunis lengthidha. Length tokko irraa maal ta'anii derived ta'anii jecha. More yeroo jennu kan ammoo fakkeenyaaf speed safaruudhaaf amma inni distance yookiin ammoo length over time dha jecha. Kun amma kan garagaraati lamaanuu. Kanaafuu one or more waan jennu sababa kanaaf jecha. Amma kun amma tokko olii kun ammoo garuu tokko irraa wal fakkaataa irraa jecha. The units of derived quantities which depend on fundamental unit for their measurement are called derived unit jennaani. Warra fundamental irraa argamanii derived jennee waamna jechaadha. Fakkeenyaaf area, volume, density, speed are examples of derived physical quantity dha jecha. Fakkeenyaaf area maal jennee jirra length times length yookiin ammoo width times length times width yoo jenne fakkeenyaaf amma inni kun maa inni area ta'a jechaadha. Volume ammoo maal guna length times length yoo jenne amma fakkeenyaaf inni kun volume yookiin ammoo karaa biraatiin length times width times height jechuu dandeenya jechaadha. Inni kunis maa inni volume dha jechaadha. Kanaaf akkuma argitan derived ta'aa jira malee inni kun bu'uuraa miti jechaadha. Density mass over volume yeroo jennu fakkeenyaaf densityin inni kunis derived ta'ee jechaadha. Speediin akkuma amma isinitti himetti innis derived warra ta'anidha jechaadha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf quantity physical quantity speed yeroo fudhannu fakkeenyaaf simbooliin isaa v dhaan bakka buufna. Formulaan isaa immoo distance over time dha jechaadha. Kanaafuu distancein meetiraan safarama timein ammoo sekandiin safarama. Kanaafuu unitiin kunis derived ta'ee jechaadha. Meter per second jecha maa inni meter kan distanceiti sekandiin garuu kan time jechaadha. Kanaafuu innis derived ta'ee jira. Kanaafuu speediidhaaf SI unitiin isaa maa inni meter per secondidha jechaadha. Densitiin iddo bu'een isaa kanaan bakka buufna mass per volume yookiin ammoo mass over volume jennee formulaa isaa bakka buufachuu dandeenya. Maasiin kiilogiraamaan safarama, volumiin ammoo meetir kiubiidhaan safarama jechaadha. Maaliif fakkeenyaaf square yeroo fudhannu fakkeenyaaf length times length dha jechaadha squareidhaaf. Kanaafuu length kiubiidha. Lengthiin ammoo meetiraani. Kanaafuu meetira baay'isuu meetira. Kunis meetiraani kunis meetiraani waan ta'eef kanaafuu meetir kiubii ta'a jecha. Kanaaf volumiin sababa saniif meetir kiubii ta'a. Kanaafuu kiiloogiraam per meetir kiubiin SI unity density ta'a jecha. Accelerationin ammoo accelerationin kanaan bakka buufna A kanaan formulaan isaa ammoo velocity over time dha. Velocity over time dha. Saffisa jechaadha inni kun saffisa velocity jechaan saffisa jechaadha. Speed jechaanis saffisa garuu garaagarummaan isaanii maa inni kuni directionii qabu. Kuni directionii qabu. Speediin directionii qabu. Scalariidha jechaadha. Velocity'n garuu directionii qaba jechaadha. Kanaafuu inni kun vectoriidha jechaadha. Velocity'n meter per secondiidhaan safarama. Time garuu secondii waan ta'eef inni kun meter per second square ta'a. Haala kamiin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf accelerationin velocity'n directionii qaba waan ta'eef xiyya fayyadamna over time. Garuu inni kun velocity mataa isaatti maa inni velocity equal to displacement over time. Displacement jechaan kallattii kan qabu jechaadha. Lengthiidha garuu kallattii qaba. Kanaafuu inni kun vectorii jedhama jechaadha. Kanaafuu inni kun lengthiidha waan ta'eef maaliin safarama? Meetiraan safarama. Kun ammoo timein sekandiidhaan safarama. Kanaafuu unitiin velocity maa inni meetir per sekandiidha jechaadha. Meetir per sekandiidhaan safarama waan ta'eef. Inni biraa ammoo speediidha. Speediinis unitiin speedii fi kana velocity tokkuma garaagarummaan qabaatan. Kun amma xiyya irraan kennu maaliif scalariidha kallattiin qabu. Kanaafuu inni kun distance over time dha. Distance meetiraan safarama, timing garuu sekandiin safarama jecha.
acceleration dhaaf garuu yeroo derived goonu unity acceleration equal to velocity over time jennee jira. Velocity over time. Velocity maal jennee jira? Unity isaa meter per second dha. Time in maa inni second dha. Sanboota kun as jalatti akka qabu waan ta'eef qaxxaamura yeroo galabannee jijjiirree yeroo baay'isutti meter per second times 1 over second dha. Sanboota meter baay'isu 1 meter ta'a. Second baay'isu second square ta'a jechuudha. Kanaafuu meter per second square ta'a jechuudha. Inni itti aanu ammoo force dha. Force ammoo formula isaa maa inni F dhaan bakka buufna. Iddo bu'een isaa F dha. Inni kun ammoo mass times acceleration jechaadha. Mass times acceleration. Massiin formula isaa mass force equal to ma jennee bakka buusuu dandeenya. Mass times acceleration jechaadha. Massiin kiilogiraamaan safarama. Kilogram times acceleration ammoo meter per second square jennee jira. Meter per second square. Kanaaf kilogram meter per second square ta'a jechaadha. Kilogram meter per second square kun ammoo kophaa isaatti maali wal qixa? Niwutaniidha wal qixa jechaadha. Niwutanii wal qixa. Kanaafuu SI unitiin force maal ta'a? Niwutanii ta'a jechaadha. SI unitiin force niwutanii ta'a. Inni kun ammoo kamii wal qixa? Kilogram meter per second square dhaan wal qixa ta'a jechaadha. Inni biraa workiidha. Workiin ammoo kamii wal qixa? Force times displacement dhaan wal qixa. Force times displacement dhaan. Kanaaf forcein maal jennee jirra? Newton jennee jirra. Newton. Displacementiin ammoo leengiziidha waan ta'eef meetira. Kanaafuu Newton meetirii jechuu dandeenya. Newton meetirii kun ammoo amma Newton meetiriin kun maalii wal qixaa? Juuliidha wal qixaa jechaadha. Kanaafuu juuliin tokko juuliin kamii wal qixaa? Newton meetirii wajjin wal qixa ta'a jechaadha. Kanaafuu SI unitiin workii maa inni juulii ta'a jechaadha. Inni kun ammoo karaa biraatiin kiloogiraam meetir per second squareedha wal qixa haala kamiin? Maal jennee jira? Joule equal to Newton meter jennee jira. Newton meter. Newtoniin ammoo kamiin wal qixa? Kiloogiraam meetir per second squareedha wal qixa jennee jira. As ammoo maaltu jira? Inni kun guutuun isaa kamii wal qixa? Newtoniidha wal qixa. As maaltu jira? Times meetira jira jechaadha. Sanboota kiloogiraam meetir times meetir meetir square ta'a over second square ta'a jechaadha. Kanaafuu juuliin kamii wal qixa? Kiloogiraam meetir square per second square dhaan yookiin ammoo Newton meetiriidhaan wal qixa ta'a jechaadha. Inni biraa ammoo pressuriidha. Pressuriin ammoo P dhaan bakka buufna. Inni kun force over area dha. Force over area. Forcein maal jennee jirra? Force unitiin isaa kamiin jennee jirra? Newton jennee jirra jechaadha. Kanaafuu pressure equal to force per area dha jennee jirra. Force per area. Forcein unitiin isaa Newton jennee jirra. Areaan ammoo meetir square dha jechaadha. Kanaafuu Newton per meetir square yookiin ammoo karaa biraatiin maa inni kun Pascalii ta'a jechaadha. Pascalii ta'a. Kanaaf forcein Newton jennee jirra. Areaan meetir square dha. Kanaafuu Newton per meetir square ta'a jechaadha. Pascaliin isaa wal qixa. Inni kun ammoo kiloogiraam per meetir second square jedha. Inni sun haala kamiin dhufuu danda'a? Pascaliin maal jennee jirra? Pascal PA jennee bakka buufanna. Pascaliin Newton per meetir square dha wal qixa jenna. Inni itti aanu ammoo maa inni Newtoniin ammoo kamii wal qixa jenne? Kiloogiraam meetir per second square dha jenna. Per second square dha wal qixa jenna. Jala ammoo maaltu jira? Meetir square jira jechaadha. Meetir square jira. Sanboota maal goone isa kana? Inni kun amma takka of jalaa qaba. Takka of jalaa qaba. Sanboota kiloogiraam meetir per second square over meetir square over 1 jechaadha. Karaa biraatiin. Kan amma garagaltuu isaati yeroo baay'ee akkam ta'a? Kiloogiraam meetir per second square times inni kun gubbarra ta'a kun ammoo jala ta'a jechaadha. Yeroo fuggisoodha yeroo baay'isu. Kanaafuu 1 over meetir square ta'a jechaadha. Amma inni kun maal jechaadha? Kiloogiraam meetir over time 1 dha yeroo baay'isu isuma ta'a waan ta'eef second square times meetir square jechaadha. Meetiriin takka meetirii takka ni baddi. Kanaafuu gubbatti maaltu nu fafa? Kiloogiraam. Jalatti ammoo second square ni jira.
meetira takka ammoo nuuf haftee jirti jecha. Kanaafuu isa kanaan wal qixa ta'a jechaadha. Yookiin ammoo karaa biraatiin kiiloogiraam per meetir second square jechuu dandeenya jechaadha. Wal jala jiru rakkoon qabu waan ta'eef. Kanaafuu paaskaaliin kiiloogiraam per meetir second squareedhaan wal qixa ta'a jechaadha. Inni itti aanu ammoo scalar in the vector quantity. Scalarii fi vector ilallachaadha. Quantity bakka lama qoodnee turre. Bakka lamatti qoodnee turre. Basic fi derived jennee bakka lama qoodnee turre jechaadha. Amma garuu quantity kana bakka meeqa qoodna? Bakka lama qoodna. Ammas deebinee quantity kana bakka lama qoodna. Physical quantities can be also be classified as scalar and vector quantities jennee bakka lamatti qooduu dandeenya jechaadha. Kanaafuu quantity bakka lama qoodnee turre. Basic fi derived qoodnee jechaadha. Ammas deebinee quantity kana karaa biraatiin bakka lama qoodna. Scalarii fi vector jennee bakka lama qoodna jechaadha. Kanaaf inni kun maa inni kun bu'uura moo bu'uura miti isa jedhu irratti hundaa'uudhaan kun ammoo kallattii qabamoo hin qabu isa jedhu irratti hundaa'uudhaan jechaadha. Bakka lamatti kan qoodneef kallattii yoo hin qabaanne scalar jennaani, kallattii yoo qabaate garuu vector jennaani jechaadha. Kana jecha ammaa inni fakkeenyaaf 10 meetir east yoo jedhe 10 meetir east yoo jedhe amma inni kun maa inni vectorii ta'a jechaadha. Maaliif kallattii waan qabuuf gara bahaatti waan nu jechaa jiruuf kallattii qabaata jechaadha. Kanaafuu vectorii jennaan jechaadha yoo kallattii qabaate. Inni biraan some physical quantities are described completely by a number in the units. Guutumaan guututti physical quantitiin gariin isaanii akkamitti ibsamanii nambarii fi unity fayyadamuudhaan guutumaan guututti ibsuu dandeenya jechaadha. Amma kanaafuu inni kun nambarii fi unity qofa yoo kan qabaatu taate maal jedhama? Scalar jedhama jechaadha. Scalar jedhama. Kallattiin qabu waan ta'eef. A number with a unit is called magnitude. Inni kun garuu nambarii fi unitiin kun walirratti maal jedhamani? Nambarii fi unity walirratti magnitude jennee waamna jechaadha. Magnitude jennaani. Kanaafuu magnitude jechaan number plus unity dha jechaadha. However, other quantities have direction attached to the magnitude. Magnitude kanatti direction yoo kan edaamu taate ammoo kana chamma inni magnitudein numberii fi unity dhaan wal qixa jennee jirra. Number plus unity walirratti magnitude dhaan wal qixa jennee jirra jechaadha. Sanbooda direction yoo kan dabalu taate magnitude kanarratti direction yoo dabalate isaan kanaan ammoo vector jennaan jechaadha. Kanaaf scalar kan jennuun magnitude qofaan ibsama. Magnitude garuu nambarii fi unity jennee jirra jechaadha walirratti lamaan isaaniiti. Vectoriin jennuun garuu vectoriin jennuun kun magnitude plus direction qaba jechaadha. Magnitude plus direction yookiin ammoo nambariin qaba unitiin qaba akkasuma direction qaba jechaadha. Wantoota sadan kanneen yoo qabaate vector jennee waamna jechaadha. Wantoota lamaan kana qofa yoo qabaate yookiin ammoo magnitude qofa yoo kan qabaatu taate scalar jennee waamna jechaadha. Karaa biraatiin vector jechaan scalar plus direction jechuu dandeenya jechaadha. Scalar plus direction maaliif scalariin magnitude dha jechaadha. Magnitude qofaa waan ibsamuuf direction yeroo irratti daballu maal ta'a? Vectorii ta'a jechaadha. Kanaafuu vectorii jechaan scalar plus direction yoo jennes ni danda'ama jechaadha. They cannot be described by a number and a unit only. Nambarii fi unity qofaan ibsamanii jechaadha warri direction qaban kunniin. Thus physical quantities are grouped into two. These are scalar and vector. Scalar warri jennuun magnitude qofaan yookiin ammoo nambarii fi unity qofaan kan ibsamanidha jechaadha. Vector warri jennuun ammoo maal jennee jirra? Nambarii fi unity akkasuma direction yoo kan dabalatan taate. Scalar plus direction jennee jirra jechaadha karaa biraatiin. A scalar quantity is a physical quantity which has only magnitude but no direction. Direction hin qabaatu jechaadha. Magnitude qofa yoo kan qabaatu taate maal jennaani? Scalar quantity jennee waamna jechaadha. Direction garuu hin qabaatu jechaadha. Example distance yoo fudhanne fakkeenyaaf mass yoo fudhanne time yoo fudhanne temperature yoo fudhanne energy yoo fudhanne isaan kun hundi isaaniitu maa inni scalarii dha jechaadha. Fakkeenyaaf distance fakkeenyaaf wanta wayii buukii kitaaba fiiziksii kan kutaa 9 meetira meeqa
yoo ka jedhamtan taatan fakkeenyaaf meetira meeqa yoo jedhamtanii gaafatamtan fakkeenyaaf 0.1 meetira yoo kan jennu taate 0.1 meetira yoo gana kan ta'u taate fakkeenyaaf kitaabni kun 0.1 meetira asirraa hanqasii fakkeenyaaf 0.1 meetira yoo kan ta'u taate haala kanaa yoo ibsine meetira 0.1 jennee kan ibsinu taate amma inni kun maayini iskaalariidha jecha iskaalariidha maaliif daarekshinii qabu waan ta'eef kanaafuu distaansii inni jennuun akkasii maasiinis akkasuma taayimiinis teempireecharis maaliif fakkeenyaaf maasiin kitaaba kutaa 9 fiiziksii kutaa 9 meeqa yoo jedhamtan taate yeroo safartanitti meeqa yoo jedhamtan taate fakkeenyaaf 0.1 kiiloogiraama yoo kan ta'u taate kiiloogiraama 0 yookiin fakkeenyaaf kiiloogiraama tokko yoo kan ta'u taate giraama tokko yookiin ammoo kiiloogiraama tokko jettanii ibsitan malee daarekshinii ittiin dabaltanii jechaadha. Kanaafuu daarekshinii waan hin qabaanneef maal jedhama iskaalaa jennee waamna jechaadha. A vector quantity is a physical quantity which has both magnitude and direction. Magnitude fi akkasuma direction yoo qabaatan ammoo vector jennee jirra. Isaan kunniin fakkeenyaaf displacement, acceleration, force akkasuma kan biraatis ni jiru velocity asitti ammoo speed dabaluu dandeettanii speed dhiifama xiyya ofirraan qabu speediin haala kanaan barraa velocity'n garuu xiyya ofirraa qabaachaadha yookiin ammoo gurraachesnee barreessina. Gurraachesnee yoo barreessine xiyya malees vectorii ta'uu isaa ibsaa ni ilaalessanis kanaafuu isaan kunniin example maaliiti example vectorii ta'anii jechaadha. Fakkeenyaaf when expressing that the car moves 50 km/h to east asitti akkuma argitan to east jechaa jira kiiloomeetira 50/h jechaadha. Kiiloomeetira 50/h kana jecha amma inni sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 50 deemaa jechaadha. Inni kun makiinaan kun to east jedha gara bahaatti jechaa jira. Kanaafuu daarekshinii qabaachaadha inni kun maa inni nambarii fi unity walirratti maal jennee jirra magnitude jennee jirra jechaadha. Magnitude plus direction yoo ta'e vector jedhama jechaadha. This gives full information about a velocity of car includes magnitude and direction. Kanaafuu inni kun amma velocity ibsaa jechaadha. Maaliif velocity maaliin ibsama jennee jirra meter per secondiidhaan ibsinaa jenna. Meter per secondiidhaan kiiloomeetira per hawriidhaan ibsaa jedhan ammoo kiiloomeetira per hawriidhaan akkuma argitan kiiloomeetirri inni kan distaansiiti jechaadha. Distaansiitiin safarraa kunis distaansiidha. Kunis unitiidha. Ka garana garuu nan unitiidha malee lamaanuu wama tokko safaraa jiran jechaadha. Sekondiin taayimii safaraa hawriinis taayimii safaraa jechaadha. Fakkeenyaaf 50 kiiloomeetira per hawrii yoo jenne ammoo inni kun amma maal ibsaa speedii ibsaa jechaadha. Maaliif daarekshinii qabu waan ta'eef daarekshinii qabu. Daarekshinii yoo ittiin dabaliin speedii ta'a inni kun. Direction yoo qabaate garuu velocity ta'a jechaadha. A vector can be represented either by a single letter. Single letteriidhaan vectorii ibsuu dandeenya. In bold face. Maal godhuudhaan gurraachessuudhaan jecha haala kanaan fakkeenyaaf yoo ilaaltan inni kun gurraacha'ee barraa'ee jira jechaadha. Yoo gurraacha'ee barraa'e inni kun maal ta'uu isaa ibsa vectorii ta'uu ibsa. Or by a single letter with arrow head on it. Gubbaa isaarra xiyya kaa'uudhaan fakkeenyaaf asitti distaansii kanarra xiyya haala kanaa yookaan geenu taate inni tun xiyya matarraa qabdi. Xiyya kanarraa matarraa xiyya waan qabuuf inni kun maa inni vectorii ta'uu isaa mul'isa jechaadha. Kunis gurraacha'ee waan barraa'eef maal ta'uu isaa mul'isa vectorii ta'uu isaa mul'isa jechaadha. Physical quantity warreenummaa inni anything that you can measure and describe by a number in the unit jennee jirra. Physical quantity warreenuun anything that you can measure wanta kamiyyuu kan safaramuu danda'u physical quantity jennee jirra. Inni kun maaliin ibsama nambarii fi unity dirqama qabaatu qabaacha dirqama lamaan kana qabaatu qaba. Iskaalarii ta'e vectorii ta'e dirqama lamaan kanneen qabaatu qabaacha lamaan kunniin dirqama. Garuu directioniin vectorii qofaafi. Vectorii yoo ta'e directionii dabalataa jechaadha. Fundamental physical quantity warreenuun ammoo physical quantity which can be measured directly jennee jirra. Derived physical quantity warreenuun ammoo warra kamirraa kan safaramanidha. Fundamentalii kanarraa warra arganu jennee ilaallee jirra. Scalar quantity warreenuun physical quantity that are described only by their magnitude. Magnitude qofaan warra ibsaman yookiin ammoo number plus unity dha warra ibsaman.
maal jedhamani scalar jedhamani jechaadha. Vector warra jennuun ammoo physical quantities that are described by their magnitude and direction. Magnitude fi direction dha warra ibsinu ammoo vector jedhamani jechaadha. Vector physical quantity jennee ibsinaa jechaadha. Uh, 2.4 unit conversion. Inni kun ammoo maa inni unity nuuf kenname wayii gara unity biraatti conversion godhu yookiin ammoo jijjiiruu jechaadha. Conversion of unit is a conversion between different units of measurement for the same physical quantity. Garuu physical quantity tokkoof wal fakkaataadhaaf ta'uu qaba jechaadha. Typically through multiplicative conversion factors. Keessattuu karaa kamiin kan nuti isa kan hojjennu multiplicative conversion jechaadha bifa baay'isuutiin. Fakkenyaaf conversion between units of length. Units of length idhaaf fakkenyaaf kiiloomeetira tokko 1000 meetira ta'uu isaa, meetira tokko ammoo 100 seentimeetira ta'uu isaa, meetira tokko 1000 miilimeetira ta'uu isaa, akkasuma 1 seentimeetira 10 millimeter ta'uu isaa, 1 meter ammoo 0.00 kilometer 001 kilometer ta'uu isaa, akkasuma 1 centimeter 0.01 meter ta'uu isaa, 1 millimeter 0.01 meter ta'uu isaa. Isa kana qabatu qabdan jecha inni kun dirqama qabatu qabdan. Maaliif unit tokko fakkeenyaaf kiiloomeetiraan isin kenne gara meetiraatti jijjiirsiin jechuu danda'a. Meetiraan isin kenne gara meetiraatti jechuu danda'a waan ta'eef isaan kanneen qabatuun dirqama keessanii jecha. Fakkeenyaaf example 2.1 the distance between two houses is 200 meter. What is the distance in A irratti maal jedha seentimeetiraan, B irratti maal jedha kiiloomeetiraan, akkasuma C irratti ammoo miilimeetiraan meeqa ta'a jedha. Kanaafuu amma akkuma argitan meetiraan nuuf kennee maaliin nu gaafataa jira, seentimeetiraan nu gaafataa jira. Kanaafuu meetira tokko seentimeetira meeqa akka ta'e beekuu qabnaa jecha. Kiiloomeetiraan nu gaafataa jira. Kiiloomeetira tokko meetira meeqa akka ta'e beekuudhaan jijjiiruu dandeenya jecha. Meetira tokko miilimeetira meeqa akka ta'e yoo kan beeknu taate 200 meeqa akka ta'u beekuun nu rakkisuu jechaadha. Kanaaf isa kana amma haala kamiin jijjiira, isa kana haala kamiin jijjiira kan nuuf kenname amma giivanii maa inni 200 meetira nuuf kenname, 200 meetira nuuf kenname jechaadha. 200 meetira kana A irratti maal jedha gara seentimeetiraatti jijjiira jedha, gara seentimeetiraatti jijjiira. Kanaaf gara seentimeetiraatti jijjiiruudhaaf ammoo jalqaba maal beekuu qabna, waan meetirri seentimeetira meeqa ta'a isa jedhu beekuu qabna jechaadha. Seentimeetira meeqa ta'a, 100 seentimeetira ta'a. Asitti nuuf kennamee jira 1 meetir 100 seentimeetira ta'uu isaa nuuf himamee jira jechaadha. Kanaafuu erga meetira tokko 100 seentimeetira ta'e meetira 200 ammoo meeqa ta'a jennee hojjennaa jechaadha. Meetira 200 meetirri meeqa ta'a mallattoo gaafii godhuu dandeenya yookiin ammoo xaaboonii haa kaanu. Xaan kun amma hin beeknu jechaadha, meeqa akka ta'e hin beeknu. Kanaafuu xaa barbaaduu qabna. Xaa barbaaduudhaaf qaxxaamura baay'isa. 1 meetira baay'isuu xaa jennaan, baay'isuu xaa wal qixa ta'a. 200 meetira baay'isuu kuni kanaan baay'ata, kun ammoo kanaan baay'ata jechaadha. 100 seentimeetira jennaan. San booda xaa argatuudhaaf waan ta'eef xaa argatuudhaaf over 1 meetir jennaan. Garanas over 1 meetir goonaa jechaadha. 1 meetiraan ni baddii, xaan wal qixa ta'a. Ammasitti meetirtuun meetira ta'an ni baddii jecha. San gubbaa san jalaa waan balleessituuf. San booda 200 asitti 200 nuuf hafaa baay'isuu 100 seentimeetira hiruu tokko. San booda inni kun maal ta'a 200 kan hafe maa inni tokko yeroo hedduu isuma ta'a waan ta'eef seentimeetira ta'a jechaadha. Kanaaf 20 seentimeetira ta'a jechaadha. Maaltu xaan ammoo maa inni 1 meetir 100 seentimeetira yoo ta'e 200 meetira ammoo xaa ta'a jenne. Kanaafuu xaan maa inni 200 meetira gara seentimeetiraatti yeroo jijjiiramudha. Kanaafuu 20 seentimeetira ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya meeqa ta'a 20 seentimeetira ta'a jechaadha. Inni xaan ammoo meetira gara kiiloomeetiraatti jijjiirudha. Meetira gara kiiloomeetiraatti jijjiirudha. 1 meetir 0.01 kiiloomeetira ta'a jenne. 200 meetira ammoo meeqa ta'a mallattoo gaafii godhuu dandeettan yookiin ammoo xaa godhuu dandeettan jechaadha bakka mallattoo gaafii kana.
Sanboota qaxxaamura baay'isanii 1 meetira baay'isuu xaa wal qixataa 200 meetira baay'isuu 0.001 0.001 kiiloo meetira ta'a jecha. Sanboota xaa argatuudhaaf over 1 meetir over 1 meetir jennaa 1 meetiriin baddii xaan wal qixataa. Inni kun yeroo ittiin baay'isnu 0 lamaan tunniin tan asii fuutee asiin geettee jechaadha. Kanaafuu 2 baay'isuu 0.1 kiiloo meetira ta'a jechaadha. Meetiraan baddi waan ta'eef. Sanboota isa kana yeroo baay'isnu 0.2 kiiloo meetira ta'a jechaadha. 0.2 kiiloo meetira. Inni itti aanu immoo gara miilimeetiraatti jijjiiruudha. 1 meetirri 1000 miilimeetira ta'a. 200 immoo meeqa ta'a jennaa jechaadha. Kanaafuu xaa jennu. Qaxxaamura baay'isnaa 1 meetira baay'isuu xaa wal qixataa 200 meetira baay'isuu 1000 miilimeetira ta'a jechaadha. Over 1 meetir over 1 meetir jennaan. 1 meetiraan baddii xaan wal qixataa meetiraan baddii kana yeroo ittiin baay'isnu 200 miilimeetira ta'a jechaadha. Miilimeetira ta'a. Kanaaf inni kun akkuma argitan 200 miilimeetira ta'a jechaadha yookiin ammoo 10 the power of 5 jechaadha. Inni kun 2 times 10 the power of 5. 5 intun 0 bakka buutti akka 2 3 4 5 0 5 waan ta'eef 0 5 ta'uu isii mul'iste jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Inni itti aanu immoo table 2.6 ammoo relationship between units of mass jedha. Unity mass ammoo ibsuudhaaf isaan kanneen fayyadamna jechaadha. Kiloogiraamni tokko 1000 giraama ta'a. 1 giraamni ammoo 0.00 kiloogiraama 1 kiloogiraama ta'a. 1 miiligiraamni ammoo 0.00 giraama ta'a. 100 kiloogiraamni 1 kuntaala ta'a. 1000 kiloogiraamni 1 toonii ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kan erga qabattanii booda gara example 2.2 seenna. Kanaafuu isa kana maal godhuu qabdanii shamadadanii qabattuu qabdanii jechaadha. Shamadaduun keessan dirqama isa kana beekuun dirqama ta'a jechaadha. Kanaafuu konvershinii kana yeroo hojjettanitti kan yoo hin beekin fakkeenyaaf isa kana hojjetuu hin dandeettan jechaadha example kana. Kanaafuu kana qabatuu qabdan jalqaba irratti. Example maal jedha? In one of the pans of a beam balance the masses inni kun maal jechaadha? Beam pans of beam balance tokko jechaadha. Beam balance kan jennuun kun maal safara jennee jira? Maasii safara jennee jira jechaadha. Gara tokko maaltu kaa'ame? Pans of a beam balance jennuun kun fakkeenyaaf miizaan isa kan yoo kan ta'u taate karaa lamaan wanta irra kaan qabaa jechaadha. Wanta irra kaanii safaran. Kan garanna kanarraa fakkeenyaaf kan garanna kanarra 1.5 kiloogiraamni kaa'amee jira. 500 giraamni kaa'amee jira. 250 giraamni kaa'amee jira. 25 giraam akkasuma 0.8 giraam kaa'amee jechaadha. To measure the mass of unknown object. Objectii hammi isaan beekamne measure godhuudhaaf haala kanaan kennee jirra jechaadha. What is the mass of an object in gram and the kilogram on the other sides of pan if they are balanced here? Kanatti amma inni fakkeenyaaf garana irratti isaan kanneen kennee jirra, kanneen hunda kennee jirra. Ka garana kan ammoo hamma isaan beeknu. Kanaafuu isa kana giraamaa fi akkasuma kiloogiraamaanis ibsaa kaa'achaa jira jechaadha. Kanaafuu maasiiwwan nuuf kennaman amma isaan kanneen jechaadha. Kunniin hundi isaaniitu nuuf kennaman jiranii. Isaan kunniin hundinuu karaa tokkoon kaa'amee jechaadha. Isaanii tokkorra kaa'amee jira. Isaanii lammaffaa irra kan jiru kan ammoo hamma isaan beeknu. Kanaafuu kan gara lammaffaa irra jiru kana meeqa akka ta'an giraamaa fi kiloogiraamaan ibsaa jira. Recording kanaafuu total mass in gram and kilogram lamaan kanneen jechaadha kan nu gaafatan. Kanaafuu maal jechaadha isaan kanneen hundi isaanii tokkoffaa total mass isaa beekuudhaaf walitti hidhaanaa jechaadha. Mass of sum of masses in a pan. Isa kana walitti hidhuudhaan maal goona kan garana kana beekuu dandeenya jechaadha kan asirra jiru kana. Kanaafuu 1.5 kilogram 500 gram akkasuma 250 gram 25 gram 0.8 gramii kana walitti hidhaanaa jechaadha.
Sambuuda isaan kanneen garuu yeroo walitti hidhaanu maal godhuu qabna? Yuunitii wal fakkeessuu qabna. Asitti amma kiiloogiraama kunniin garuu giraamaa jechaadha giraama. Kanaafuu maal godhuu qabna? Kiiloogiraamaan ibsuudhaaf kanneen gara kiiloogiraama jijjiiruu qabna. Giraamaan ibsuudhaaf garuu isa kana gara maaliitti jijjiiruu qabna? Gara giraamaatti jijjiiruu qabna jechaadha. Kanaafuu 1.5 kiiloogiraamni meeqaa wal qixa ta'a? 1,500 giraama wajjin wal qixa ta'a jechaadha. Maaliif 1 kiiloogiraamni meeqaa wal qixa? 1,000 giraama wajjin wal qixa ta'a waan ta'eef 1.5 kiiloogiraamni meeqa ta'a? X jennee barbaadna jechaadha. Sanboota qaxxaamura baay'isna. X times 1 kilogram. X times 1 kilogram equal to 1.5 kilogram times 1,000 giraama ta'a jechaadha. 1,000 giraama jennaan sanboota over 1 kilogram over 1 kilogram jennaan jechaadha. Asillee 1 kilogram jira. 1 kilogram hin bada. X equal to isa kana kuma yeroo baay'isu meeqa ta'a? 1500 giraama ta'a jechaadha. Kiloogiraamni tun kiloogiraam kana waan badduuf. Kanaafuu isa kan erga jijjiiree maal goona walitti hidhuu dandeenya. Hundi isaaniitu yuunitii isaanii wal fakkaataadha waan ta'eef hidhuu dandeenya jechaadha. Kanaaf yeroo walitti hidhaanu giraam hagana ta'a jechaadha. Sanboota maal goona amma giraamaan ibsinee jira. Giraamaan isa kana ta'a jechaadha. Kiloogiraamaan ibsuudhaaf garuu isuma kana maal goona kara kiloogiraama jijjiirraa jechaadha. Kumni giraamni tokko kiloogiraam yoo kan ta'u taate 2,275 giraamni meeqa ta'a jennee haala kanaan barbaaduudhaan meeqa ta'a? 2.2758 kiloogiraama ta'a jechaadha. Inni itti aanu ammoo table 2.7 the relation between different units of time. Amma immoo time ilaallaa jechaadha. Maasii ilaallee jirra, leengisii ilaallee jirra. Kan nuuf hafe timeidha jechaadha. 1 minitiin 60 secondii ta'a. 1 hawriin ammoo 60 minitii ta'a. 1 day 24 hawriidha. 1 week 7 days. 1 month 30 days. 1 year 365.25 days ta'a jechaadha. 365 tuqaa 25 ta'a jechaadha. Guyyaa gana wajjin wal qixa ta'a. Example 2.3 maal jedha? Express the following time in seconds. Kanneen gara sekondiitti jijjiiridha. Maal kun ammas isa kana 1 hour equal to meeqa wajjin wal qixa? Sekondii meeqa wal qixa? 1 hour. 1 hour nuuf kennamee jiru asirratti garuu baasuu dandeenya jechaadha. Maaliif 1 hour 60 minitii wajjin wal qixa. 60 minitii wajjin wal qixa. Garuu minitiin takka 1 minitiin meeqa ta'a? 1 minitiin 60 sekondii ta'a jechaadha. 60 sekondii ta'a. 60 minitiin ammoo meeqa ta'a isa jedhu beekuudhaaf qaxxaamura baay'isuudhaan meeqa arganna? 60 baay'isuu 60 3,600 ta'a jechaadha. 3,600 sekondii ta'a. Kanaafuu 1 hour equal to 360 sekondiidha wal qixa ta'a. Express the following in second waan jedhuuf 2 hawriin ammoo meeqa ta'a? 2 hawriin ammoo 2 hawriin isuma kana lamaan baay'isuu jechaadha. Kanaafuu lama yeroo baay'isnu 0 0 12 takka qabna 6 7 ta'a jechaadha. Kanaafuu 7,200 sekondii wajjin wal qixa ta'a jechaadha. 2,200 sekondii wajjin 0.5 hawriillee haalumsaniin ibsina. Akkam goona? Inni kun 1 hawriin meeqa jennee jira? 3,600 sekondiidha wal qixaa jenna. 0.5 hawriin ammoo meeqa? X jennaan jechaadha. Hin beeknu waan ta'eef qaxxaamura baay'isuudhaan maal goona? X times kun kanasii kun kaasii kanaan baay'ata. Ka garanaa ammoo kanaan baay'ata jechaadha. Kanaafuu X times 1 hour equal to 0.5 hour times 360 sekondii ta'a jechaadha. Sanboota over 1 hour jennaani. Hawriin baddii X meeqa ta'a? 0.5 hour times 360 hiruu 1 hour jechaan 1,800 sekondii ta'a jechaadha. Inni ta'an ammoo 3/5 hour gara maaliitti jira? Gara
sakandiitti jira jecha. Isa kana jijjiiruudhaaf tokkoffaa hiruu dandeenya. Yoo barbaanne hirree jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf 3/5 meeqa ta'a? 3/5 jechaan 3/5 waan ta'eef 0.0 daballee meeqa ta'a? 6 ta'a jecha. 0.6 ta'a. Inni kun 0.6 0.5 ta'uu ta'in 0.6 ta'a jecha. 0.6 kanaafuu amma maal goona? 1 hawriin 360 sakandii jennee jira. 3/5 yookiin ammoo maal goona? 0.6 hawriin xaa jennee barbaanne kan sanboo qaxxaamuru baay'isna. Qaxxaamuru yeroo baay'isnu xaa baay'isu 1 hawrii wal qixa ta'a. 0.6 hour times 360 sakandii ta'a jecha. 360 sakandii sanbooda over 1 hour jennaani. Hawriidhaan ni baddii x equal to 0.6 hawriidhaan baddama sittis times 360 sakandii ta'a jechaadha. Over 1 jechaan mataan isaa ta'a waan ta'eef rakkoo hin qabu. Sanbooda 0 akkasii balleessuudhaan tuqaa tana gara finnaa jechaadha. Sanbooda 6 baay'isuu kun meeqa deebi'a? 360 deebi'a. Sanbooda yeroo baay'isu meeqa ta'a inni kun? 6 baay'isu 0 0dha. 6 baay'isu 6 36 3 qabna. 6 baay'isu 3 18 kana wajjin 21 ta'a jechaadha. Kanaafuu 2160 sakandii ta'a jechaadha. 2160 sakandiidhaan wal qixa ta'a jechaadha. Kanaafuu 2160 sakandiidha. Inni kun garuu 0.6 ta'uu qaba. Deebiin isaa sirriidha. 0.6 asittis 0.6 jirtanii. Kanaafuu isa kana ta'a jechaadha. Kanaaf barnoota keenyaa unit 2 haala kanaan xumurree jirra. Akkuma argitan PDF bifa miidhagaadhaan isiniif qopheessee PDF kana dhugaa dubbisuudhaaf PDF birriidhaan gurguramu malee PDF bilisa namaaf kennanii miti. Garuu ani akkamatti irraa fayyadamaa isin jechaa jira waan ta'eef maal gootanii chaanaala Itiyoo Suudaantii jedhamu seenuudhaan argachuu dandeettanii. Itiyoo Suudaantii isa jedhu seenuudhaan yookiin ammoo liinkii jalqaba jedhu kan tuquudhaan ni argattu jechuudha. Inni biraa ammoo liinkiiwwan asirra jiran kunniin amma fakkeenyaaf PDF kana yeroo argattanitti YouTube chaanaalii yoo argachuu barbaaddan liinkii kana tuquudhaan YouTube kiyya argachuu dandeettan jechaadha. Telegram ammoo liinkii kana tuquudhaan argachuu dandeettan jechaadha. Yeroo liinkii inni kun yeroo kamitti? Yeroo PDF irraa dubbisaa jirtanitti malee viidiyoo irraa yoo tuqxan isiniif hin fidu. Yeroo PDF argattanii PDF irraa yoo dubbisaa jiraattan liinkii kan yoo tuqxan YouTube kallattii YouTube seentanii liinkii kana yoo tuqxan garuu kallattii gara chaanala seentanii jecha Telegram chaanalii seentanii isa kana fakkaata viidiyoon keenya inni har'aa. Kanaaf viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti.